السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسة كم يتونا جايسني فيادا. زرتني فيديو برات انتي بني دفني. جرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسة كم نقافي قبضني جرتاني فيديو برات انتي بي جرا. الحمد لله رب العالمين. يا كما فيديو رتا قرتان كايب سولين نقانا تشلك أبي جرا. أنسكو بما برات جرا almost turbaan takka geenya jirra. Turbaanii keenya dhingadda ture. Turbaanu dabarree guyyaa lama. Turbaanii fi guyyaa lama geenya jirra. Egaa adda baanee qaaman jechuudha. Kunoo akkanatti oofu jirra. Warri nu jajjabeessitanii jabaadhaa inshaallah wal agartanii yeroo dhiyoo keessatti warri akkasuma du'aayii nuuf godhuu jirtanii warri nu gootanii warri nuuf cinqamtanii warri dawwaltanii akkasumas jabaadhu uumaa miti anis akkasitanii gorsa keessanirra naa hinnitanii ammas warra na jajjabeessitan hundaafuu iddoo galatooma saniin jedha ulfadha. Jireenyi kiyyaa ibsa malee maal fakkaata? Ni ulfaatti imuuni ulfaatti laayifiin ni jabaatti jechuun namni nama jaalatu yoo namni wal bir jiru akkas yoo adda baan akkas taanaa jettanii yaaddanii hanga ibsuun xiyyaara horee deemutti deemichi isaa sun dhugaana fakkaachuutti hin turre garuu numaan beekaa keessi kiyyaa waan amanuu dadhabdan tokko hin jiru dhugaadha jettanii fudhachuu akkasis natti fakkaachuu ture. Alhamdulillah jireenyi kun akka jechuun biyya namaa yoo dhuftan ka jijjiirama yookaan waa hedduudhaaf dhuftanii soo waan sana san ibsine jirra. Inshaallah yoo rabbiin umrii nu dheeresse deebinaa wal agarraa. Wanni cuftu wanni rabbi fedhetu ta'a. Akkasii maaliin isaaniin jedha jireenyi kiyyaa ibsuu malee rafuu halkan ibsaa dubbisuu achi ka'uu nyaata nyaachuu garuu saayiboota ni jiranii saayiboota kiyyaa wajjiniin gabbaanee akkas qilleensa fudhannee deebinee akkasitti akkaan jechuun yaadu nan goone garuu ta'us numaan yaada bakka isa san kan namni bu'uu danda'an hin jirreef ni yaada garuu ni haasofnus bilbilaa fi qaaman takkaa miti taqaamatu ni wannidha. Maaniin isaan jedhe haasaduun harkaa baddee jirti zamana kana. Haa ta'u garuu jabaachuun bareedaadha. Akkuma na agartanii jabaadheetiin jira jajjabduu sanatti deema. Ni cinqame haasa'uyyuu. Maaliin isa agarsiisu maaliin jechuu gad dhufe si hin beeku garuu obsee ni baddee obsee hin badinii obsee sanumaafini yoo meebii deebii ka eegibsuun hin jirre waan badu santi fakkaate hin baduu numaan dhufaa innis hanga danda'u ni dhufa jedheeti yaada. Nuti lachuun hin bannu. Jaalalti fageenya hedduu fokkottuudha. Wallaahi warra duraan jaalala fageenya badaadha jaalalti fageenya akkana maali jedhan maaniif bareedaadha badinna akkasiisan hin qabu jedheeti yaada ture garuu ifama naa godha. Ammas baatittu nu biratti baatii hedduu qabbanaati hedduu qabbanuufti baatii torbaffaa keessa seennee jirraan baatittu hedduu qabbanuufti. Hasila baatuma tana warri Kanaadaa sun ibsu naa deebisanii baatii itti aantu fudhatanis bareedaadha jedhee yaada. Min ta'u malee bakka
osoo viidiyoo raabbichuu gubbinna dhagaamnaanii akkasitti ofirraa ciise akkasitti qilleensi fuutinaan galtee marqanaa dalaguu jirti marqaan seettuu takka miyaa wallaahi itti natti tolee marqaan nyaadhe ani iddoo marqaa jaaladha. Nama wajjin oola. Ibsaa dubbisee hayitiin viidiyoo isirra dhaabbadhe marooni ture mooraalee fi godhaa akka inni si yaaddofne anis ciisuu hin barbaanne ture. Kunoo haa marqaan kiyyees dhufee marqaa maaf qabuun fiidiyoo maranaa marqaa fi tittuu waliin jira maashaallah. Kun immoo kan marqaan egaa keessaa baasan kan jalatti argame kana fakkaata. Idduma yaa garuu wanni jala achi kaachaayi jira chaayii dhugee marqaas akkana nyaachuu jira. Iddoo akkanaaf galatoomii bareedutti anaaf jiraadha isin jedha. Kun guyyaa lammaffaati. Akkasitti ala gabba'u deemnaa ijoollee taphachiisuu deemnaa jennaan akkasitti ijoollee fuunee manaa baanee Naayiroobiin amma iddoo bareeddii giriin takka taate jirti. Yeroo qilleessaati ammas qabbanaa jiraame. Edduudas jettini tolti garuu qilleessiin ulfaata malee akkasitti kunoo shaa jennee fataa jennee gabba'uudhaaf yaaloo jirra. Mooraalillee ofii godhaa kaan jiraame of dagachiisu akkasii jirra wallaahi. Achini baanee ni seenii bakka ijoolleen taphattu wajjumaan seenii taphachuu ture. Akkanatti makiina isaanii noofa makiina guddaa wayinaa amanan inatti kennanii makiina xiqqaa kana kun akkanatti achi keessa shir gochuu ture. Ana qofaa miti marruu jira absoo jira wallaahi egeeletti yeessa akkasuma dabdu cufti seeree akkasitti makiina kana oofne ijoollummaadhaan waan hin taphatin guddina keessatti taphachuu turre maashaallah ittis jedhaa ture. Guyyaan akka kaleessa yookaan kaleessa itti gammadee iddoo itti gammadee olee hin jiru eega ibsuun deeme guyyaa iddoo gammachiisa takka ture wallaahi das jedha. Bakka of dagannee nama guddaa keenya ta'uu dagannee ijoollummaa deebine ijoollummaan kaawwai silaallee hin deebitu silaa deebite iddoo das jetti wallaahi iddoo enjoy goonee turre. Iddoo das jedhaa ture guyyaa bareeda na ture. Asumaanuu kan jiraame akka ibsaan naamanii jaartinti makiinaa oofuu ni dandeessi jedhee makiinaa naa bituufi sadaa fi bakiidhaa kan oofu jira. Aboo yoo viidiyoo kana laalte bakka makiinaan naa bitamuun dirqama. Akkasiin jedhee dhaamsa fayyada barfadhaa. Akkasii haa bituun dirqama. Nuuf bitamuu qaba makiinaanii nuuf dhufuu qaba jennee yaanna. Iddoo gammadee ture wallaahi isaati ijoollummaan agas hunda ni tolti. Wallaahi ijoollummaa kiyyanii yaadini iddoo jechuudha. Iddoo das jettee wallaahi iddoo itti gammadee guyyaa haleessaa akkaan gammadee takka eega ibsuun deeme hin gammanne ture. Iddoo enjoy itti godhee jira. Bagaan deemee bakkaan jedhurra yoo jiraate bakka kana iddoo gammachuu qabaa ture yoo fuula hayyaa argitanne alhamdulillah rabbil aalamiin. Way taphni kana qofaa miti tapha iddoo jira. Taphni kana qofaa miti taphni iddoo jira. Bakka tapha jijjiirreetuma taphachaatuma shaa jechaatuma oolle. Kunoo as gubbaatti illee ol baane olis baanee gadis deebinee olis baanee gadis deebinee maashaallah das jedha. Garuu guyyaa bareedaa takka ijoollee wajjin dabarsine guyyaa ofiifis ijoollummaa deebinedha. Guyyaan kunini moolillee moola bareeda tokko ture das jedha. Waanuma xiqqishuudhaan ijoollee teessan rahaa goosisuu ni dandeessanii. Ijoolleen kaa guyyaa alhadaa fi sabtiidha akkas gabbaatee taphachuu qabdi jedheetii yaada. Akkasumas namni guddaanis hojiin deema akka hiyya kanatti ni geessa jedhee deeme ijoollee hojiin gaddeebee ijoollee wajjin taphachuu qaba jedheetii yaada.
silaa sagalee dhageessan kamaa akkanatti jitanaan jettaniituma fi nir sagalee irraa cufee jalatti sanii waraabatti jira. Itti nama sodaachisaadha nu buusaa'u ennee iyyuu turre. Akkasitti haa baqqaachinu akkas taanaan ofirraa buusadhanii nu buusanii ofirraa nu dhiisanii. Gisee gariin gammannaa gisee gariin yoo inni ol bute gad nu deebisetti nama rifachiisa. Garuu kan ijoollee waan ta'eef tilas san nama hin sodaachisu ture. Bareedaa ture. Kuu jechuun amma haa jedhani kuu jennee achirraa haga nu deebisuu jirani. Nu dhumattee bakka nuti sa'aatii asirraa dhufusan nuti hin jirru. Ka ijoolleen kan gadi boosii maal jirti? Dustedha garuu hedduu itti gabbadde. Ofirraa gad nu buusanitti akkasii kanarraa buunee gara geemaa birootti taakkuu deemna. Ammaan hin kolfa malee lubbuun na keessa hin turre. Akkasitti fixannee asirraa geemni birootis ni jira. Ulumarraa kaffalanii seenanii achi booda geema gosa hedduu jiranii taphatanii afnaan garuu hedduu gobasidha hin sodaattu isin. Akkasii kan gara geema biroo gad dhufnee geema kana dammoo seenuu na dhorkanii silaa hunda taphachuun fedhe ture. Kan ijoolleen taphattu qofaa jira kan namni guguddaalleen taphattu jira jedhanii kana taphachuu na dhawwanii. Achi na dhawwarraan kan ofirraa dhufeetiin ciisee ijoolleen deemmoo rafu na dhawwartee irratti na gurgurbachiistee ciiseetumaan ofirraa viidiyoo marachuu. Akkuma agartanii gaabsii wajjin geema san taphannee mo'adheeni. Kunoo ka abseedha shadha kana maashaallah. Hi guys, kunoo ka egaa viidiyoo sanarratti sanii dhaabee xiqqoo takka bakka deemnes xiqqoo takka santi agarsiisuutiin jira jedheeti yaada. Amma immoo kunoo lafuma kaanituma akkasitti buna dhaabachuun naamni jira. Inshaallah rabbiin ballotti walitti nu adeebisuuti. Waan jiru waan gaafachuu fedha jiraate komentii jala na gaafadhaati deebii saniif hin kennaa. Namni hedduun jechuun waan na gaafachuu jiraniifi garuu waan takka nan gaafatina jireenyi ibsuu malee kamiis hin jira waan jedhu sana nan gaafatina because bokkotaadha. Hin tolu jechuun homaa namatti hin tolu wanni namatti tolus hin jiru. Sanaaf wanni isaanii yoo salaataanii kaatan waan isaanii nuuf godhasaniin jedhu yoo jiraate ta'e du'aayiidha. Du'aayii teessanii nu bira dhaabbadha. Rabbitti fagootti osoo hin taane dhiyootti waliin nu adeebisu malee ni ulfaatti namni. Ani hin beeku akkamiin adda baatanii jiraachuu turtan warri adda baatanii beektan akkamitti akka adda baatanii jiraachuu turtanii xiqqoo tokko barumsa naa cabsaan isaanii jedha komentii jalatti. Sanuma waan biroo jedhe hin qabu. Anis yaada qaba. Yaada keessa rabbiin siif milkeessuu jedhaati du'aayi naaf godha. Akkas viidiyoo akka waraabanii yoo ni wallaalee yoon viidiyoo mara jedhee simoo ol fuudhu imimmaanii akka namatti jana guutaa. Sanaafi viidiyoo maruulee natti ulfaatte malee sila saniif mara jedhee akka yaade sanatti ta'uun dadhabee yoo silkii ol fuudhe imimmaanii jana guutaa andama bo'uun fedhu. Inshallah rabbiin ammas deebi'ee warra wal argunaa godhuti. Inshallah bal'ooti viidiyoo sanii waraabaa.
أكس الرافس مرة نواجستي بالكوب قبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.